lubbuun eessumaan seenaan yaada. Jiruutti waan lakka'uu gara jiruu garee afaanii. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya imala keenya jechuudha akkuma beekamu rakkoon kiyya rakkoon kee miidhamuun jechuudha obboleewwan keenya jireenya baqaa Suud Arabiyaa akkasumas jechuudha keessattuu anis atis wanni isaanirra ga'e narra ga'a jechuudhaan akkasumas jechuudha guyyaan kuni osoo babarraaqni dukkanatti hin goolabne hiree ilmaan teenyaa haa dandamnu ilmaan Oromoo Suud Arabiyaatiif sagalee haa taanu akkasumas ammoo jechuudha keessattuu adda durummaadhaan obboleettii teenya konyaa Arsii naannawa Asallaatti dhalatte Muniiraa Arsii peejiin isii jedhu jechuudha bilbila isii ammas irra isinii deebi'a hayyoonni rogeeyyiin miidiyaadha jechuudha odeeffannaa nagayeeni 961 akkasumas jechuudha 76 92 75 Libaanos Beeruutiin jechuudha lubbuu isii baasuudhaaf akkuma beekamu kanaan dura shamarran harka keenya qofaan gama miidiyaatiin gabaasaa turre kan akka jechuudha Gaaddisee Baqqalaa Jaldutti dhalattee achitti ajjeesanii reef isii waan galuun dhabeen tibbana keessas miciyyoo Oromoo takka akkasumatti ajjeesanii jechuudha nama cicciranii qaama isii kana godhan yoo kanaaf hin quuqamne bilisummaan sammuudha hayyoonni keenya alaa nuu kennan maaltu jira. Ayyee ashamaa ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarra argamtan hundi keessanuu ashamaa nagaan keessanaa dhaqqabu isiniin jedha ilmaan Oromoo Suud Arabiyaa keessatti dararamaa jiran manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiraniif sagalee haa taanu dhimmi isaanii na ilaallata si ilaallata kanaaf ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarra jiraattan nuti akka ilmaan Oromootti mootummaa akka hin qabne ni beekna kanaaf ilmaan Oromoo nu walii gaachanaa ilmaan keessan ka mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa jiraataniif akka sagalee taatan asumaan waamicha kiyya isinii dabarsa kanaaf mootummaa hin qabnu yoo jennu waa malee miti fakkeenyaaf ilmaan Oromoo 350 mana hidhaa Yamanii keessatti bombiidhaan itti darbatanii dhumaniif mootummaan Itoophiyaa ta'uuf hin jettu Abiy Ahmed guyyaa takka paarlaamaan sun gadi baatee gadda ofiin ibsan ilmaan Oromoo nama jumlaadhaan namni 350 dhumeefu shira sanuu isaantu harka keessaa qabaa isaantu itti dalagaa jira kanaaf kanneen mana hidhaa Suud Arabiyaa keessa jiraatanis sanumaa wal fakkaata kanaaf ilmaan Oromoo idil addunyaa kanarra jiraattan kanneen Suudii keessa jiraatanis kan waraqaa ayyamaa qabdan yoo danda'ame ilmaan Oromoo akka maallaqa walitti qabdanii nyaataa dhugaatiidhaaf akka rakkan ilmaan Oromoo Suud Arabiyaa mana hidhaa keessa jiraataniif gama dandameen akka sagalee taataniin waamicha kiyya isinii dhiyeessa. Kana waan taateef yoo ol kaanee nu hundinuu falmannee waan kanarraa nurraa dhaabbachuu qaba namni keenya nuu galuu qaba biyya teenyatti rakkamuu qabnu cinqamuu qabnennee haanee gaafii gaafachuu qabaachuun nurra jiraata. Hammaas warri ichi keessa jiran rakkoon isinirra jirtu callisuu taanaan hiikaan takkan dhufu isin kan ka'ee dubbachuu danda'u isin qabdu harkaa haata kan dho'isanaa jechuun duutus jiraattuun haqa kan kee falmachuun isinirra jira. Ammoo wanni har'a nuti kun kaleerra isinumatti fakkeenya irraa fudhachuu hin dandeenye. Ilmi mililik dhufee aangoo qabatee ilmaan Oromoo bakka jirtutti ajjeefamu fooqii irraa darbatamu Udda Abiy Ahmed aangoo qabateerraa itti eegalee fixaa turan hadhallee hoo falli ilmaan Oromooti furmaata ta'u maali yoo jettan yoo Oromoon tokko taatee walii iyyitee walii birmattee diina harkaa uf baafte malee namni tokko achi nuu dubbateetiin diina harkaa nu baasuu hin jiru ilmaan Oromoo hatta mana Arabaa keessatti gizee ammaa warroonni carraa mana Arabaatitti isaan hambisee jedhe Arabni sodaachisaa jirti maaliif dubartii maal jetti mootummaan keessan maaliif akkanatti ummata keenya darara yoo jedhani mootummaan keessan maaliif bishaan Abbaay Masrii maaliif dhooggate tokkoon ganaa as keessaa qoloqolanii akka
quncee baaqelaa isin yaasuu hidan jettee dubartiin ummata Saudi Arabiyaa kana wanti isaan guyyaa guyyaan osoo hin duune oolan jiranii mana hidhaa keessatti garuu ummata kanaaf yoom hiriira uumamame imbaasii Ameerikaa Saudi ka Ameerikaa jiru afotti osoo bayanii furmaanni argamuu danda'a. Hayyoonni kenniin warroonni akka adda durummaatiin illee ummata Oromoo kanarratti waa'ee dippiloomaasii Itoophiyaa irratti illee hedduu dalagaa jiranii kanarra ammaaf dalagamuu dhabee uummanni kun xiyyeeffannaa dhabee mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Abbaa dhabnee uummanni keenya dararamaa jira. Itti aanee ammootu uummanni kunniin warri yeroo imbaasii afootti bahee haga torbaanii imbaasii ugguruuf haga torbaanii hiriira yaa'anii biyya ambaa keessatti biyya garaagaraa keessatti jechuudha. Akkas ta'aa ture. Garuu uummata Oromoo kan Saudi Arabiyaa kanaaf maaf hiriirri hin baamne ijoollee yabanii akkasii ibiddaan gubatte san osoo yeroo sanii irraa kaasee hiriirri sun ijoollee saniif deeggaramu ta'e uummanni Oromoo akkanan salphi. Ilmaan Oromootiif namni onlaayina gubbaa jiraatee ijoollee Oromoo Su'uudiiti. Sagaleen ta'in ani hayyuu jedhee kan ilmaan Oromoo borittillee warri hafanilleen kana carraan isaanii waan taateef kana jechuu barbaada. Kabajamtoonni ilmaan Oromoodhaa kanneen rogeeyyii miidiyaa hedduun keessan ammoo bilbila addaa kan obboleettii keenyaa nagaafataa turtan jechuudha. Muniira Arsii kan jedhamtu Beerut keessatti ajjechaa yaalii irratti godhanii ardhas galgala kanaan eeganii galgala kana ammoo haalli amma isiin jirtu lubbuun hin dandamattu obboleessi isiis naan jedhee jira. Kana wal qabsiisee 961 akkasumas 7692 79 irraan deebi'a 961 7692 79 waan taateef shooraaf dirqama Oromummaa keenya ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaatiin sagalee haa ta'u. Dhalatuu du'aaf dhalatee dhugaadha. Haa taatu ammoo akka ittiin taane du'uun hedduu nama gaddisiisaa. Osoo fira ofii ijaan argee osoo biyya ofii itti qawwemmaan biyya keenyatu oduu nu nyaattee duune waan tokko hedduu nu gammachiisa. Sareen biyya keenya osoo nu nyaatte hedduu nu gammachiisa. Wallaa jireenyi biyya kanaa hedduu nu gaddisiisaa jira. Biyya ala jirra malee hidhamnee jira nu warri ala jiru kun nafteen akka waan hidhamneeti. Uummata keenya kan Saudi Arabiyaan miidhamu jiru kana hamma danda'ameen ofii keenya warra binuudhaatiin sagalee haa taanuu fi uummata dhaamsa uummata addunyaa hundaati. Sheekaa beekaa qeesii duun jenne hundi kennaa du'aayin illee akkasuma ammoo sagaleen illee haa waan dandeenye hundaan haa irra dhaabbannu. Warri miidiyaa qabullee waan kanaa irratti dalaguu warri miidiyaa hin qabne illee sheer godhu akkasuma waan danda'amu hundaan haa jajjabaannu. Wanni hin darbe bireen jiruu bilisummaan ufaa kennu inni sakkaratti hin taa'u akka dhiiga Oromoo jiru jiru kanatti hin hafu yeroo haalli yeroo suuraan ta'ee fi uummanni keenyas jajjabaadhaa qabsootti jabeessaa ala keessaan qaama dhooqinee haa jabaannu jechuun barbaadaa. Libaanos yookiin ammoo akkuma beekamu yookiin ammoo Beerut jechuudha mootummaas hin qabdu. Yoo duutes nama si galchuu hin qabdu. Konsilaan Itoophiyaa kan ifiin jedhu jechuudha sirni maafiyaa gidiramaa namicha kanaa jechuudha. Dantaa isii baatee nu isii dhufuu nama kanaatu hin beeynu nurraa deemaa jedheen yeroo kanatti intala akkas jirtu. Akkuma feetee haa jiraatu intala Oromooti. Dhala namaati ammas. Kanaaf hayyoonni keenya. Warroonni akka seenaa jinjimoo. Warroonni akka toltuu tufaa. Warroonni gurguddoon hayyoota ta'anii karaa koominiitiin hojjetan waldaaleen koominiitii Oromoo miidiyaaleen warreen akka Dr. Awwal Aroo dabalatee keessattuu carraan biyya alaa kana keessatti yoo jechuudha fakkeenyaaf paaspoortii qabaatte paaspoortiin keessuu yoo koppii ta'ee fakkeenyaaf waan san kan ragaan argamu taate biyyi tamiyyuu yoo taate si ajjeesuudhaaf jechuudha si qusatti.
sareen nu nyaattu nuti mootummaa achi duraallee dhaga fuullee waan seenaa barreeffannee akka seenaatti hunda seenaan hi'aata kaa'anne garuu mallattiin arginee jirra. Yeroo mallatti yoo namni tokkichi du'ee uumaa gaafatan sodaa isaatiif jecha nama hin dabbaran garuu abbaa irree maafiyaa mootummaa miti inni nama bulchuu odoo hin taane kursii bulchaa jira. Kursii eegaa jira. Garanaan illee Oromoo narraa fudhataa gaasiin illee Tigraay narraa fudhataa. Inni uummata keenya bu'aan inni uummata keenya fixuu malee urga gaafa inni aangoo qabateeti inni ilma Oromoo akka bishaanii lafa yaa'e. Uumeysi roobaa dhufu dhimmuuf galaana sodaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya kun caayaa Oromoo TV Suudaan Kaartuum irraa jechuudha. Ilmaan Oromoo yaadaan walitti dhufanii sagalee ilmaan Oromoo Suud Arabiyaa keessatti magaalota garaagaraa keessatti dararamaa jiran kanneen ijaan argamu malee kanneen ijaan hin argamne hedduun isaanii jechuudha. Wabii jireenya dhabuu qofa osoo hin ta'in lubbuun illee osoo biyyatti galanii gaaga'ama qaama isaaniitti deebi'uudhaaf miidhaa gurguddaa akka jiranii fi yoo maallaqaa miti daa'ima mana hidhaa keessa aananiin bitiif waa geessuudhaaf deemallee hedduu waan garaa nama nyaatu garuu Oromoon afaan guuttanneetiin haasoyna. Hojii dippiloomaasiitiin warri dhimma kanaaf dhiibbaa godhu ni jira. Ifaami dhiibbaa godhu ni jira. Gama hariiroo dantaa alaatii jechuun akka hawaasa koominiitiitti qaamni kun maal callisee ilaala. Dubbiin tun dhiibamuu dadhabde. Kanarraa mee yaada tokko lama dubbii ijoonaan jedhe. Galatoomi wanni kun durummaan itti yaadameeti biyyarraa jiddugalarraa yamanirraa su'uudiirraa hagandarraa si baasu kana irratti hojjetameeti maallaqa sirraa fuudhamee akka achi dhayitu akka achittis gatii ala taatee tuffatamtu miidhaan kun akkasirra gaggeeffamu beeyte gaara suudii keessaa sadarkaa kana wanni fide keenyumaa kilaashi hidhatanii tirreefi amma ramaarratti addabanii hojiran qoqqoodominni kunnii fi biyyarraa nu baqachiisuun kun dilli namaa kunarra Oromiyaarraa waadhameetiin wanni yaa'ee rakkachaa jiruuf wanni beekuu qabu. Diinni sadarkaa biyya teenya waan ati hojjettu barnoota kan ka'e hundi dhiibbaa si godhee sadarkaa kanaan nu ga'ee jechuudha. Zaalimni jibbeetti mootummoonni isaa wajji hariiroo qaban kulliin biyya maratti ati eessa Itoophiyaa haay Itoophiyaa jennaan akka waan marzii wayii taaneetitti ilaalamaa jirra. Mucayyoo kana ammaaf mucayyoo kana takka malee nuun dayyuu wanuma kanatu eeggatuuf ta'a. Maaliif yoo jennee biyyoota Arabaa garaagaraa hunda keessaa imbaasonni cufamee kun gara biyyaatti kun golugaltummaa irra jira. Golugaltummaa gaafatee wanni tokko wanni wabii lammiilee biyyoota Arabaa kana keessa jiraniif ta'u kan maqaraa maqaa sunuu hin jiru jechuudha. Kanaaf nuti wanni nu godhuu qabnu tokkummaa makeennan nu baasa bakka jirrutti wal quba qabaachuu wal ijaaruu hanga danda'ameen walii tumsuudhaan malee mootummaa akka hin qabne kana shakkii takka hin qabnu bal'inna rakkina booda bal'inna jira jedhan kanaaf hanga bilisummaa ta'e goofan nuti bakka jirrutti wal quba qabaachuu qabnaan jedha galatooma. Tole hayyee jechuudha ammas namoonni yeroo yaada dubbatan laala akkatti dubbatan seensa jaal Umar laala mata duree irraa hin fottoqina. Ammas taanaan anis atis rakkoon kiyya rakkoon kee rakkoo ilmaan Oromoo biyya Suud Arabiyaati. Kabajamtoota hordoftoota jechuudha tamsaasa kallattiitiin caayaa Oromoodhaa toora zuumiitiin hordofaa jiran akkasumas ammoo jechuudha kanneen karaa adda addaatiin sagantaa keenya hordofaa jiran kan irraa haasawaa jiru qaanqee dubbii marsaa jaappaa Arda jechuudha haala yeroo irratti gidiraa fi dararaa ilmaan Oromoo mana Suud Arabiyaa keessatti akkasumas ammoo shamarree teennaa
jechuudha konyaa Arsii yookiin ammoo ona Oromiyaa kibba bahaa naannoo Asallaatti dhalatte Muniiraa jedhamtu yookiin Muniiraa Arsii jedhamuudhaan kan beekamu. Agarsiisaa mootummaan kan kee jibbaasiif qabu isni keessa jirtu qolleen si agarsiisaa jechuudha. Kuni jechuun ilmaan Oromoo akkamitti waan kanarraa baraaramuudhaaf yaaliin isaan godhuu qaban ol bahanii yaada jiru fi falmii jiru gaggeessuudha. Maal si agarsiisa? Qaleensi dhukkubdee ijji boo'een dhiftu. Kana waan taateef yoo ol kaaneen hundinuu falmannee waan kanarraa nurraa dhaabbachuu qaba namni keenya nuu galuu qaba biyya teenyatti. Rakkamuu qabnu cinqamuu qabnennee haanee gaafii gaafachuu qabaachuun nurra jiraata. Hammaas warri ichi keessa jiran rakkoon isinirra jirtu callisuu taanaan hiikaan takkan dhufu isin kan ka'ee dubbachuu danda'u koo isin qabdu harkaa haata kan dho'isanaa jechuun duutus jiraattuun haqa kan kee falmachuun isinirra jira. Ammoo wanni har'a nutti kun haala irra isinumatti ta'eeti fakkeenya irraa fudhachuu hin dandeenye. Durhoo maaltu as deema ta'ettu siyaachisuu qabdi jechuudha. Kanumaafuu cimnee waan kanaa yoonii fi kan irratti hojjennu odoo fakkee isaan taane waan jiruu fi jechoota bilchina qabuu fi dhugaan tante yoo abbaan ijoollaan si dirmata jedhan duraanu falmii biyya hunda keessa goote namni sanillee duuba dhugaa tante. Waa'ee kanarratti rakkoon Suudii kun furamuu dhabe. Oromoon hawaasa fakkeenyaaf abbaa gadaa Joombaayii Danfaa wajjin hariiroo qaban. Dhimma waa'ee kanarratti wal qabsiisee jechuudha. Maaliif gama kanaan hoo irratti hojjetamne irratti hojjetamuu dhabu ofiin qopheessinu yeroo baay'ee osoo kaleessa hin qopheessine Yaman keessatti ijoolleen Oromoo akkasiin taatu. Boru Somaalilaandi keessatti waan ilmaan Oromoo dhaga'uu deemu eenyu beeka. Tokko kanaaf callisuun lammaffaa akka sabaatti salphachuun dubartiin teenne boolee keessa miilaan deemuudha sancaalee wanni jirti ijaalumar kanarratti wal qabsiisii dhaamsa dhumaan dabarfadhu. Ayyee galatoomaa ani kanarratti yoonni ani jechuu barbaade gaaffii atamma na gaafatte kanaaf barri 2015 sadaasa 13 irraa gaafa sadaasa 15 irraa dhiifama gaafa Oromoo Protestiin jammaru Jawaar Mohammad ala kanatti tokkummaa Oromoo akkaataa inni itti cimsee fi sadarkaan itti qabsoon ta'een hagasitti milkaa'uu dandeette waannaan tokkoffaan jechuudha waliigaltee daasbooraa ala kanaati. Kanaaf ammallee bakka kamiyyuu kan biyyoota garaagaraa keessa jirru walquba qabaachuu tokkummaa qabaachuu kanaaf kanatu furmaata nuu ta'a malee addaan babbaraadhoynee hanga addaa nyaatamuu malee wanni nu dhufe hin jiru waan ta'eef ilmaan Oromoo addunyaa kanarra jiraatan hundaaf tokkummaa keessan bakka jirtanii wal ijaarumsa cimsuu koomunitii garaagaraatii walquba qabaachuu warroota addunyaa kanarratti beekumtii qabaniin walquba qabaatanii akka muuxannoo irra jijjiirattanii tokkummaa keessan cimsattan jechuun barbaada.